Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma isin jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatochaa har'allee meeshaa ajaa'ibaa meeshaa babbareedduu akkasuma qulqullina qabdu qabadhee isin dhufee jira. Isin ammoo viidiyoo kee kana haga xumuraatitti ilaalaa ana ammoo gatii isaatii fi meeshaalee tokko tokkoon isinitti mul'isaa. Isin ammoo viidiyoo kana haga xumuraatitti ilaalaa isiniin jira. Biffeen isi biffee lama lachuu akkuma argitan kana haaluma tokkoon diizaayinii ta'ee wantummaan isaa guutuun iyyuu haaluma tokkoon hojjetame jechuudha. Biffee baay'ee bareedudha. Kaameraa irrallee yeroo bira gahan baay'ee tokko bareeda nama hawwata. Baay'ee qulqullina kan qabu jechuudha. Akkuma argitan kana biffeen kun meetirri isaa meetira tokkoo fi 60 jechuudha. Lachuyyuu tokkuma lachuyyuu meetira tokkoo fi 60 jechuudha. Akkana fakkaata. Warroonni maamila kennate taatan hiriyoota keessanirra sheer godhaatii jarrillee akka isinirraa qoodamanii fayyadaman taasisaa isiniin jedha. Namoonni baay'eetu jira bakka akkatti bitatan dhabanii maatiitti yoo ergan ammoo waan fedha kennaa nu hin guutanii ofii kennaa yoo gallee bitanna jenne ammoo akka qophaa'ee nu eeguu barbaanna. Namoonni jedhanii rakkatan baay'ee waan jiraniif qoodaaf isiniin jedha. Namoonni tokko ammoo bakkeen isaan arganii fi ammoo naannawa isaan meeshaa ajajachuu barbaadanii fi naannofni isaan galan garagara ta'ee jalaa fagaatee ajajachuun akkasii itti ulfaate baay'eetu jira. Kan lakkoofsa kiyya hin qabne garaaf sheer godhaatii jarrillee akka qoodaman namoonni naannawa kana akkasuma Shaashamannee, Hadabbaa, Dodolaa, Roobee Baalee, Asallaa kunniin akka naannawa kanaa jechuudha akka xalabatan taasisaa isiniin jedha. Akkasuma Kofalee, Qoree, Shookaa maalii kanneen akkana fakkaata isin jedha. Biffeen kun biffee lama tokko haadhaaf hojjechiiste obboleettiin ta'e Rabbi irraa jaalatu tokko ammoo ofiif hojjechiifatte isiniin jedha. Biffee lachuu haalli inni itti hojjetame tokkuma. Namoonni ammoo viidiyoon keessan meeshaaleen keessan gad isin dhiifamneef obsaan eeggadhaa isiniin jedha. Meeshaa nama hundaatu yeroo tokko gad dhiifsamuun hin danda'amu, yeroo tokko gad qophaa'uun hin danda'amu. Jaluma jalaa tarama gad dhiifama waan ta'eef obsumaan na eeggadhaa isiniin jedha. Duralli baay'ee naaf obsitanii ammallee akkasuma obsaan na eeggadhaa isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti telegiraamiilleen iimoollee waasaappiin kan maan argachuu dandeettani. Warroon ammoo daarektii barbaadaniif duwwaa 933 64 irratti daarektii bilbiltanii ittiin argachuu dandeettan jechuudha. Amma immoo gara meeshaatti isin geessaa. Jalqaba irratti biffeedha akkuma isin mul'isaa ture biffeedha. Biffeen kun meetira tokkoo fi 60 isiniin jedhee jira. Gatiin isaa 26. Biffeen kun ammoo akkaataan inni itti hojjetame akkuma as bira argitan inni kun diizaayiniin kun geexiidhaan hojjetame malee kan imideffiin hojjetame miti argaa jirtanii baay'ee bareeda. Akkasuma ammoo isa fakkaataallee osoo mukaan imideffii kanaan hojjetame akkanatti irraa hin bareedu garuu geexiidhaan hojjechiifame malee geexiidhaan kan hojjechiifame malee kan mideffi irraa hojjechiifame miti baay'ee tokko bareeda. Akkasuma ammoo osoo mideffiin hojjetame hin bareedu. As biratti hanqatee fi jennaan mideffiidhaan hojjechiisee garaagarummaa isaa argitanii as kunii fi kun tokko miti garaagarummaa kunii fi kun qabu argartanii kun mideffiidhaan hojjetame as biratti illee mideffiidhaan jala kana hanqatee fi jennaan mideffiin hojjetame kun ammoo geexiidhaa garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Akkasuma bareedinni isaallee garagara jechuudha. Akkana fakkaata biffeen kun biffee ajaa'ibaati baay'ee tokko bareedu. Akkaataan isinitti ajajatte jechuudha. Garaan isaa keessi imideffina haa ta'u mastaawwatii akkanaan taane mastaawwatiin baay'ee waan ulfaatu waan naabaatee hin dandeenyeef mastaawwatiin haa ta'u isini keessi isaa imideffinaa godhii lachuuyyuu naan jette akkuma fedhe isiitti hojjechiiseef jechuudha. Akkuma fedhe isiitti hojjechiiseef jechuudha. Jiidhaa waan ta'eef wal qabee jira balballi isaa jechuudha. Akkana fakkaataa kinoo akkuma fedhe isiitti hojjechiisee fi inni kinoo as gubbaa imideffi daraaddarama jechuudha. Kana gubbaa fi kana gubbaallee imideffi daraaddarama wanta baay'ee namatti tolu jechuudha. As biratti kinooti. Inni kun jechuudha yoo banamuu heddallee asiin akkana cufamaa yoo banamuu heddamammoo kinoo asiin bootaan kun jechuudha. Asiin qabamee kun akkana banama jechuudha. Argitanii baay'ee namatti tola. Gubbaan isaallee akkasuma jalli isaa kunillee akkanumaa kun akkammoo akkana gala. Yoo banama ammoo kanumatu qabama malee wanumaa tokko wanta harkifamu hin jiru. Akkana fakkaata jechuudha. Baay'ee qulqullina akka qabu baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Akkana qophaa'ee jira. Namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa 26 isiniin jedhee jira.
namoota ajajachuu barbaadaniif gatiin isaa birrii 26 ajajachuu dandeettanii akkana fakkaata jechuudha. Inni biraa immoo baakkooniin isaallee kinuu kana jechuudha. Baay'ee nama bareeda. Baakkoonii isaati. Baakkoonii isaa kana keessa wantuma barbaadaniyyuu kaa'uu danda'anii. Isa biraa immoo osoo uffatuma ta'ee uffatuma barbaadanii kaa'uu danda'an jechuudha. Garaan isaa keessi kunillee baay'ee bal'ata jechuudha. Kunillee akkasuma biffee baay'ee bareedaati jechuudha. Argaartanii garaa isaa kana keessa waanuma barbaadan waan guddaa fidanii kaayanii baay'ee kan qabatu jechuudha. Namatti tola. Akkana fakkaata jechuudha. Kinuu akkana fakkaata baay'ee bal'aadha. Balbala lama jechuudha. Asin kunillee banamaa, asin kunillee banamaa. Baay'ee guddaadha jechuudha. Biffeen kuni diizaayiniin isaallee bal'atee waan hojjechiifameef jecha argaartanii bal'ifamee waan hojjechiifameef garaan isaa kun keessi waan bal'atamee waan hojjechiifameef garaan isaa kun keessi waanuma barbaadanuu hin kaayama jechuudha. Akkana fakkaata namoonni jechuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Warroon ammoo ajajattanii isinii hin baane ammoo obsaan eeggadhaa guyyaan hin geenye meeshaan taraa waluma jalaa baha waan ta'eef obsaan na eeggaa hanga isinii bahuu fi isiniin jedha. Meeshaan obboleetti kennaa ammoo akkana fakkaata haala kanaan bareedee akkanatti hojjechiifameef jira jechuudha. Yoo sirriitti viidiyoo kana hin waraabinii dhiifama narraa ta'atii ofii waa waraabaa jiru fi baay'ee illee isinitti mul'atu baate xiqqoo jala bu'eef dhiifama narraa ta'atii. Inni biraa itti aansee distii guddaadha jechuudha. Distiin kun distii guddaadha. Lakkoofsa 42 jechuudha. Distii lakkoofsa 42 jechuun distii baay'ee guddaadha. Akkuma argaartan kana distiin kun baay'ee guddaadha. Akkasuma immoo oriijinaalinatti qaballee yoo xiqqaate lakkoofsa 42 jechuun baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee guddaadha. Jaarikaanii Allahu alam jaarikaanii lama jetti jarri yoo lamallee hanqate tokkoo fi gimmaasha gadiin fuudhu jarri jaarikaanii lama jettee gurguratti. Gatiin isaa ammoo birrii 4,500 jechuudha. Inni biraa ammoo distii silvarii kana distiin silvariin kuni abbaa fireeshaniiti. Abbaan fireeshanii kuni akkuma isin argaa jirtan kana distiin abbaa fireeshanii kuni gatiin isaa ammoo birrii 2,800 jechuudha. Birrii 2,800 abbaa fireeshanii kun jechuudha. Inni biraa kidaanii waxiiti. Kidaanii waxii kuni aynata baay'eedhaan jira hin beektanii. Inni kana ta'ee qorqoorroon tokkollee hin jira. Garuuyyuu kun qorqoorroo sanii miti baay'ee furdaadha jechuudha. Distii waxii kuni baay'ee furdaadha. Qorqoorroo sanii miti jechuudha. Qorqoorroon tokkollee hin jira. Kun isaa miti baay'ee furdaadha. Abbaa firee sadiiti. Gatiin isaallee birrii 2,300 jechuudha. Gatiin isaallee birrii 2,300 jechuudha. Inni biraa ammoo saanii iraaniidha. Saanii iraaniin kuni amma jijjiiramee dhufee jira. Akkuma isin argitan kana jijjiiramee dhufee jira waan ta'eef kunniin ammoo kurree isaati irra galu jechuudha. Guutuu isaatu kurree isaa irra gala. Kun ammoo akkana ol dheerataa xiqqaa macarrashaa kan jedhamutu kana jechuudha. Diizaayiniin isaa baay'ee tokko namatti tola. Akkuma isin argitan kana giloovaaliidhaan walitti hin dhufu jechuudha. Dheerinni isaallee wantummaan guutuu isaatu giloovaalii caalaallee jechuudha. Giloovaaliin baay'ee dheeraadha garuu giloovaaliif inni walitti hin dhufu. Kun karaani xiqqaadha. Kun ammoo giloovaaliidha. Baay'ee bareeda jechuudha. Yeroo ammaatitti baay'ee kan jaallatamaa jiru raanii dheeraa kana jechuudha. Raaniin dheeraan kun ammoo abbaan fireeshanii gatiin isaa birrii 4,000 jechuudha. Inni biraa ammoo raaniidha. Giloovaaliidha. Giloovaaliin abbaa fireeshanii jechuudha. Birrii 5,200 galee jira jechuudha. Akkana fakkaata. Inni biraa saanii feermuuzaati. Saanii feermuuzaa abbaa fireeshaniiti jechuudha. Abbaa firee afuriiti jechuudha. Saanii feermuuzaa abbaa firee afurii birrii 5,000 jechuudha. Argaartanii birrii 5,000. Inni biraa ammoo saanii waxiiti. Saanii waxii aynataati jechuudha. Akkuma isin argitan kana saanii waxii ka aynataa kun birrii 1,200 jechuudha. Inni biraa ammoo feermuuzii warqaammaadha. Feermuuzii warqaammaa abbaa lamaati jechuudha. Seerii lama jechuudha. Gatiin isaa birrii 5,000 jechuudha. Lamaan isaa walirratti birrii 5,000. Inni biraa ammoo madaddaraa ataakiltiiti. Madaddaraa ataakiltii birrii 600 jechuudha. Tokkoffaadhaan. Inni biraa ammoo maxabashaadha. Maxabashaan kun gatiin isaa maxabashaa guddicha gatiin isaa birrii 1,500 jechuudha. Maxabashaa guddicha gatiin isaa birrii 1,500 jechuudha. Inni biraa ammoo saanii kookisiiti. Isaanii kookisii kun akkuma isin argitan kana bifa warqaammaa ta'ee faandishaaleen warqaammaadha. Innillee warqaammaadha. Maachii haa ta'uuf jedheeti akkas akka bitee fi saaniin kookisii kun baay'ee bareedudha. Aynata 5 qabdi jechuudha. Takka 2, 3, 4, 5
jahaffaan ka garaa isaa kana keessaati jechuudha. Takka lama sadii afurii shanaffaan ka garaa keessaati akkana fakkaatti jechuudha. Kun ammoo kidaan isaati kun irraa quncifama jechuudha. Akka hin xuroofnee fi kan itti laxxafame jechuudha. Kun irraa quncifama akkana fakkaatti baay'ee tokko bareeddi baay'ee nama hawwatti jechuudha. Akkana itti gaddeebiiti yeroo qadaadamtu akkana qadaadamti jechuudha. Harki kiyya waan tokko ta'ee fi nam jechuu didee malee akkana jirti baay'ee tokko bareeddi namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedhaa. Gatiin isaa 1,500 jechuudha. Gatiin isaa 1,500 bitadhaa isiniin jedhaa baay'ee bareedduudha. Inni biraa siinii bunaati. Siiniin bunaatuni baay'ee bareedduudha. Aynata garaagaraa barbaadan kanaan illee guutuu bitachuu dandeettanii kan barbaadan kanaan illee guutuu bitachuu dandeettanii. Gatiin isaa lachuu iyyuu tokkoma jechuudha. Argitanii kajalaa kun maqaan macaa isaati. Siiniin yeroo tokkotti dhufu lammaffaarra deebi'ee hin argamu jechuudha. Kun maqaan macaa isaati. Siiniin kun ammoo siiniidha jechuudha. Baay'ee tokko bareeddi. Karariidha malee garaagarummaan inni qabu hin jiru jechuudha. Kun ammoo akkana qabatamaa. Maqaan macaan akkana qabatamaa. Kun ammoo asiin qabanni kun ammoo ka siiniiti jechuudha. Siinii gurra siiniiti. Akkana fakkaataa baay'ee tokko bareeddi namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedhaa. Kararii sadii hin jirti. Kararii kanaa fi kararii bulee kanaa fi silvarii warqaamaa kanaa fi karariin diimaan tokkollee hin jire jechuudha. Siiniin yeroo takkatti dhufte lammaffaarra deebitee argamaa hin jirtu. Namoonni baay'een akkasiin nagaafatanii siinii duraan bitaa ture san daftee dhumatti jechuudha. Daddafaati namoonni bitachuu barbaadan isii tanaanillee warri bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedhaa. Siiniin baay'ee dabalee jira. Gatiin isaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Kun ammoo darzan isii jechuudha. Birri 3,600 jechuudha. Gimmaasha isaa barbaadan 1,800 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Darzan isii 3,600 namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo burcuqqoo warqaamaadha. Burcuqqoo warqaamaa hin beektanii burcuqqoo warqaamaan kun bifa adiidhaan gatiin isii ammoo birri 2,000 jechuudha. Kun warqaamaa adii kanaan jechuudha. Kan bitee warqaamaa adii kanaanii gatiin isaa birri 2,000. Inni biraa ammoo makarajii aananiitii guddaadhaanii gatiin isaa birri 2,500 jechuudha. Inni biraa ammoo cilfaa ruuzaati. Cilfaa ruuzaa ayina firee torbaanaa bitinaan jettee firee torbaa bitee fi fireen torbaa tokkochi birri 50 jechuudha. Fireen torbaa ammoo 300 fi birri 50 jechuudha. Inni biraa cilfaadha. Maankaadha. Maankaan darzanni birri darzan isaa jechuudha birri 300 jechuudha. Shukkaalleen akkasuma darzan isaa birri 300 jechuudha. Shukkaalleen inni biraa haxumaadha. Haxumaan kun firee shanii argaa jirtanii addaan babahee malee walirratti jechuudha. Akkanatti ashagamee gurguramu hin hiikkate. Aynatuma hundaa qabaa. Kun kan shukkaati jechuudha. Kunillee akkasuma hundumaayyuu garuma garaan qaba jechuudha. Argaartanii baay'ee bareedaa akka ta'e qulqullina akka qabdu jechuudha. Xixiqqoontuun yeroo baay'een argamtu. Akkanatti firee shanii isii walirratti birri 200 jechuudha. Inni biraa saanii kanneen jechuudha. Saanii kanneen jechuudha. Aynata isaa garagara jechuudha. Ammoo beekeessoo hin taane akkasitti garagara jechuudha. Kan dura dhufee fi kan maayirra dhufee jira. Garaagarummaa baay'ee qaba jechuudha. Obboleettiin keenya duraa fi boodarra bitaatte jechuudha. Kan boodaatii fi kan duraa kun baay'ee garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Argaa jirtanii asitti takka 2 3 4 5 6 fireen 6 kun bakka yeroo tokko bitamee fireen 6 kun baay'ee furdaadha jechuudha. Fireen 6 kun akka haala malee furdaadha. Harka duraati jechuudha. Baay'ee furdaadha. Hagana kan jedhamne furdaadha. Kun ammoo harka maayii dhufe jechuudha. Hin haphata. Gatiin isaa ofii homatti akka garaagarummaa hin qabu wal caala jechuudha. Isiin firee 6 kana dura bitattee firee 6 kana booda bitattee bakka takka hin bitanne akkasuma ammoo garaagarummaa akkasii qaballeedhaan garaagarummallee akkasuma qaba jechuudha. Kun harka baay'ee irraati kinooti baay'ee jijjiiramee dhufe jechuudha. Gatiin isaa darzanni isaa jechuudha. Darzanni isaa walirratti birri 2,200 gimmaashoo barbaaddanii 1,100 jechuudha. Inni biraa akka sukkaaraati jechuudha. Akka sukkaaraa kunillee birri 250 jechuudha. Argaartanii maankaa ofiillee qabdi jechuudha. Argaartanii akkanatti jechuudha. Shaklaadha. Birri 250. Inni biraa akka kookisiiti. Akka kookisii kun fireen takkattiin birri 60 jechuudha. Isiin firee 12 bitattee fireen 12 1,000 fi fireen 12 isii jechuudha. Birri 700 fi 20 jechuudha. Dhiifa manarraa ta'aati. Fireen 7 isii jechuudha. 12 isii. Inni biraa ammoo kakookisiiti. Kakookisii kun firee 12 jechuudha. 12 bitattee firee takkattiin isii birri 60. Fireen 12 isii ammoo birri 700 fi 20 jechuudha. Inni biraa ammoo aynata hedduun bitatte jechuudha.
maachi na haa ta'uu jettee kanaanillee maachi shoorbaa qabdi isaan kan walirratti maachi na haa ta'uu jettee bitattee isa kanallee firee 12 isaa bitattee jechuudha firee 12 isaa birrii 2000 jechuudha fireen 12 isaa birrii 2000 isa bira ammoo kanaanillee bitattee kaate kanaanillee maachi saani aynata duratti san kan woxi aynata san na haa ta'u jettee isa kanaan bitattee isaan xiqqoo walitti dhiyaata waan ta'eef isa walitti na haa dhiyaatu jettee bitattee jechuudha inni kunillee baay'ee furdaadha jechuudha akkuma kaanii furdata haala malee furdaadha kadaalacha jalaa kanaan isaan wal tokko jechuudha aynata isaati malee diizaayinii isaa wantummaan guutuu isaa tokko garuu baay'ee furdaadha inni kunillee gatiin isaa birrii 2000 jechuudha darzan isaa saani shoorbaa kanallee jechuudha firee 12 bitattee maachi kanaan haa ta'u jettee kanaan walitti maachi na haa ta'u jettee bitattee fireen takkatiin birrii 60 fireen 12 ammoo 720 jechuudha akkasuma kanallee kanaan walirratti maachi na haa ta'u jettee bitattee jechuudha saani shoorbaatii kanaan walirra maachi na haa ta'u nyaata kanaan jettee isa kanallee firee 12 bitattee innillee fireen 12 isaa birrii 720 jechuudha inni biraa immoo saanii ruuzaati saarvisiin karuuzaati jechuudha karuuzaa kanallee kinoo akkuma isin argitan kana isallee firee 2 bitattee jirti jechuudha inni biraa ammoo burcuqqoo bishaaniiti burcuqqoo bishaaniillee darzanni isii argartanii darzanni isii jechuudha birrii 600 jechuudha gimmaashni isii 600 darzanni isii birrii 1200 jechuudha isallee bitatteerti darzanni bitattee inni biraa ammoo as biratti makarajii abbaa litiri 2ti makarajiin abbaa litiri 2 birrii 650 ta'eera jechuudha makarajii abbaa litiri 2ti 650 jechuudha inni biraa ammoo siinii shaayiiti siinii shaayii ka sukkaaraa ka duratti saniin walirratti maachi na haa ta'u jettee ka duratti saniin walirra bitatte jechuudha ka sukkaaraa ka as biraa kanaan isaa maachi walirra na haa ta'u jettee siinii shaayii illee bitatte jechuudha siinii shaayii darzana isii bitatte kinooti darzan isii birrii 1500 jechuudha argitanii darzanni isii kana walirratti wal fakkaatti argitanii darzanni isii birrii 1500 bitatte jechuudha darzana bitatte obboleettiin teenya kana gaasii faa ta'uuti akkana fakkaataa inni biraa ammoo as biratti illee kinooti kan uffata xuriiti jechuudha ka uffata xurii kunillee birrii 600 isiniin jedhee jira as biratti ka uffata hiqaatti goggogsanii hiqaa erga dhiqanii ka'anii itti goggoogu jechuudha innillee birrii 200 jechuudha as bira saafaa guddaadha saafaan guddaan kuni akkuma argitan kinoo birrii 400 fi 50 jechuudha saafaan uffatetti dhiqan kun birrii 400 fi 50 inni biraa maggarajaa baay'ee guddaa ta'e jechuudha maggarajaan kun baay'ee guddaadha akkuma isin argitan kana guddaadha jechuudha baay'ee guddaadha as biratti maggarajaan kun meetiriin isaa garaan isaa meetira 4 dheerinni isaa ammoo meetira 3 fi 70 jechuudha maggarajaa isin mul'isa kunniin guutuun isaa meeshaan kunniin guutuun isaa ka isaati jechuudha kuni gamada inni ittiin qabamu jechuudha kunillee akkasuma kun ammoo ka jidduu irra galu jechuudha kinoo kuni ka jidduu irra galu jechuudha maashaallah meeshaa baay'ee qaba jechuudha akkanumatti gala jechuudha yoo galee isinitti mul'isa kunillee ka isaati jechuudha kunillee ka maggarajaati inni kunillee ka maggarajaati maggarajaa isin mul'isa gatiin isaa ammoo birrii 1600 fi 300 jechuudha qumatiin isaa meetira 3 fi 70 garaan isaa ammoo meetira 4 jechuudha baay'ee guddaadha akkana fakkaata meeshaan keenya har'aa mukni isaa ammoo kun ammoo muka isaati jechuudha ka ittiin maggarajanii mukni isaa 2 jechuudha argartanii baay'ee dheeraadha yoo maggaraja isin mul'isa akkana fakkaata meeshaan keenya har'aa yoo jaalattanii hiriyoota keessanii sheer godhaa isiniin jedha wantoonni as keessatti haasaa kana keessatti ta'ee gatii irratti ta'ee wanta balleessuuf jiraate koomentii irratti naa barreessaa isiniin jedha na jajjabeessaa sabiskiraabii naa godhaatii na jajjabeessaa isiniin jedha warroonni ammoo ajajachuu barbaadanillee irra deebi'ee lakkoofsa bilbilaa keessanii kennaa ajajadhaa warroonni ajajattanii meeshaan keessan isinii hin baaneef ammoo obsaan na eeggadhaa meeshaan keessan durumaa duubaan bahaa jira waan ta'eef obsaan na eeggadhaa isiniin jedha lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti yeroo jettan argachuu dandeettanii dhugaa dubbachuuf ambiffee kana baay'ee jaaladhee jira maaliif irra deddeebitee isuma irratti kaameraan nu qabdaa hoonaan jettaniif baay'ee tokko jaaladhee jira hedduu natti tolee jira jechuudha ajajadhu na godhaa jirayyuu baay'ee natti tolee jira anuyyuu baay'ee jaaladhee jira jechuudha akkasii